nama guuguu yookiin obboleettii keenya makkiyaa tokko isaa qarshii isaa wajjin meeshaa baay'ee bareedaa tahee fi qulqullina gahaa qabu. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Ashama harkafuuni Oromoo kiyya guutuu jira jirtu amantiif kutaan osoo waliin qoodiini wanni isin hubachuu qabdan meeshaan kun baay'ee bootaan dhibbise isinii qajeelchee waraabuu dhabuu kiyyaaf na of kolcha obboleettii tiyya siin jedha. Tokkoffaa irratti asitti argitan kun meeshaa hedduu bareedaa tahee fi akkasuma mootuyyuu haala amma argitan kanaan salphatti jechuudha. Meeshaa isin hin beekti waan taheef isiniif qopheesseedha. Waan baay'ee isinii ibsuu barbaada. Hundi keessanuu baga jiraattan jedha. Kuni firaasha lama walirra jira. Firaashni kun xibbiidha yookiin ammootuyyuu isin agarsiisaa osoo hin hidhillee baasee jira. Firaashni wal caala. Namootiin hedduun jechuudha. Isa kana majliisa se'anii maatii isaaniitiin yoo ergan maatiin majliisa se'an majliisni abbaan tiknisa 20 haga nagaa jechuu barbaadeeti. Ani waa'ee majliisa har'a asirratti taasisuu odoo hin tahini tiknisni 20 haga nagaa tiknisni 10 haga firaasha kana nagaa carqii jalaa ammootuyyuu dirqama jechuu kalarii wal fakkeessine malee inni kun hodhamuun isaa biyya keenya keessatti akkasi. Yoo immoo carqiin kunillee jala haa ta'u jettan hisaaba carqii gatii hisaaba firaash carqii kana lamaatiin jechuudha. Fakkeenyaaf gatii kana tokkicha isiiftan kanneen lamaanitiin walirratti firaasha carqii firaasha tokkicha isinii dalaganii ni danda'ama ajaja keessaniin jechuudha. Itti aansuun ammootuyyuu akkuma sitti argitan obboleettiin teenya firaasha 4 qabdi. Firaasha qulqullina gahaa qabu. Firaashni kun isa kanaadha. Firaashni dura ammootuyyuu kanaayyuu miti firaasha qashtii wayii ture kana caalaa bareedaadha. Lama jechuun lamaan kun as keessa ka jiru firaasha baay'ee gaarii tahee fi qulqullina gahaa qabudha. Qarshiin inni ittiin bitame tokkichi isaa 2500. Itti aansuun ammootu tiraasii kanneen qabdi. Tiraasiin kunniin baay'ee fufurdaa fi gugurdaadha. Haga qarshii 250tiin xiqqaan achii gadillee ni jira. Haga 200tiin waan ajaa'ibaati. Beebi tiraasiidha. Carqii beebi tiraasii waan qabduuf jecha beebi tiraasiin takkittiin giddiidhaan qarshii 300 xixiidha. Wanni isin sirriitti hubachuu qabdan xixiidha. Isboonjillee miti xixiidha isiniin jedha buxuna jechuun ni beeytanii mitire. Takkittiin isin qarshii meeqa qarshii 300 isin 5 qabdi. Tana ammootuyyuu tiraasii 12 qabdi. Asirratti itti aansuun ammootuyyuu waan baay'eetu jira. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa mee kanarraa isin xumura. Isa kana akka tiraasii 12 qabdi. Amma bootan waan na hanqateef jecha dubbii gabaabse ila kun firaasha illee rachadhee isin agarsiisaa kunooti firaashni isboonjii miti. Itti aansuun ammootuyyuu kana qarshii 350 bite. Carqiin kun akka jalaan xuroofni as keessa kaa'ee fi bootan na hanqatee jennaan carqii as keessa guuree hunda isaatuyyuu gadi afuuf jalallee xureessuu hin feene hundi isaatuyyuu isa kana diizaayinii kanaani carqii firaasha 4 fi tiraas carqii 12 fi beebi tiraasii akkanaa 5 jechuudha. As keessatti tafee jedhe beebi tiraasii akkanaatii fi akkasuma ammootuyyuu carqii akkanaati guutuun isaatuyyuu gabaabamatti jechuu asumaanillee ni jira. Kun isa qofaa miti beebi tiraasiin isii kana kun olaalaa ija keessaniin baay'ee qashtii kan taateedha. Hedduu miidhagdii namoonni meeshaa kana dalagattan kanas beekuu qabdani. Itti aansuun ammootuyyuu xaalli qabdi obboleettiin teenna kuno ta control biffeeti. Control biffee na biraa qabdi. Control biffeen gaafa ba'e isinima. Itti aansuun sufraa nyaataa guddaa qabdi. Sufraan kunillee bakki na hanqatee bakki ani waraabaa jiru bakka baay'ee xiqqoo taate waan taateef sufrichi kun cabsaanuyyuu kunoo haga nagaa baay'ee guddaadha. Carqii kana waliin dalagame isumaa walirratti cabsaa lama hedduu guddaa waan ta'eef hin dandeenye isiniin jedha isiniif diigee afee isin agarsiisu. Maaliif yaadanni hubattan jedhee yaada mitirii 2. Itti aansuun ammoo obboleettiin teenna meeshaalee kana meegatii isaa dura isinitti himee ka'a. Carqiin kun beebi tiraasii. Carqiin kun beebi tiraasii 5, tiraas carqii 12, carqii firaashaa 4 fi sufraa nyaataa guddaa fi sufraa rakabootii as jiru guddaadha. Inni kunillee nyaatafillee hattanni ta'a jechuudha. Qabatee guutuun isaa qarshii 19,000. Itti aansuun ammootuyyuu kana keessa kaa'u 350 bitee fi kadhibba 280 illee ni jira. Kadhibba 3 illee ni jira. Sun filannoo keessanii kana keessa kaa'uu fi itti aansuun ammootuyyuu wanni isin sirri beekuu qabdan bakka afu dhabe minxaafii baay'ee guddoo taate. Minxaafiin tun hedduu guddoodha. Bakka minxaafii yoo garaan taate malee baay'ee guddoodha. Lafa kana afee bakka afu osoo jechuudha bootaa meeshaa kaa'e kanneen mara afee naa hin gahu. Qumateenis 4 jechuudha. Kalariinis kalarii xiqqoo jechuudha. Kanatti dhihaata jedhee waan fuudhee fi wantoota kanneen irraa ni deema. San qofa odoon tahin mee dhugaa jiru isinirratti hima. Minxaafiin tunniin minxaafii taatee fi miti ta kalarii barbaadan argachuu dandeettan yookiin ammootuyyuu alwaana feetan argachuu dandeettan asli akka tanaati miti. Tuni minxaafii akkasiin dura obboleeyyan teenya nam lamaaf bismillah ina of kolchaa isiniin jedha. Kunoo bootaan baay'ee dayyiqa isiniin jedha. Kanaaf hordoftoota fi kabajamtoota kiyya minxaafii kana mee namoonni beeytan mitiriin isinitti hima.
qumatiin isii mitirii 4 garaan mitirii 2 qarshiin isii 13,000 namootiin jechuudha. Minxaafii matan aslii taatee garaan isii mitirii 3 qumatii mitirii 4 barbaadda qarshiin isii haga 15,000 illee ni jirti. Itti aansuun ammoo tanuma taatee sadarkaa lammaffaa sirritti filannoo keessa minxaafii guddoo akkanaa taatee mitirii 3 akkasuma ammoo tuyyuu garaan 2 yookiin ammoo qumatiin mitirii 4 baay'ee guddoo tan taate qarshii 11,000 illee ni bitattan haga 10,500 sadarkaa lammaffaa sadarkaa sadaffaa haga 9,500 illee ni bitattanii hin jiru jechuu kiyyaa miti karakasaa hin jiru warri jettan baay'ee guddaadha kun isinii galaa miti. Kalariin ammoo kalarii 3 qofa fidan kalarii diimaa bunnii fi bifa keelloo jechuudha yookiin ammoo bifa gara booraa san fidanii kanaaf uffata isii irra waan hin deemneef meeshaa isii irra kalarii itti dhiyaatu godhee fi itti aansuun ammoo tuyyuu obboleettiin tiyya meeshaan isiin qabdu rakabootii abbaa gadaati. Namootiin meeshaa babbareedaa akkanaa bitattan rakabootii abbaa gadaa odoon ta'e rakabootii dimlaayitii san bitadha. Rakabootiin abbaa gadaa jechuun yeroo tokko ittiin bohaaruu ittiin bashannanuuf malee baay'ee akka qarshii qofa laaltanii kana hin bitina. Amma mucattiin tuni maashaallah kunoo rakabannaa jechuudha. Feermoo bareedaa tahee qashtii qabdi diizaayinii lamaan jechuudha. Dahabii fi fuddaan qabdi akka barbaaddi kallattii lamaaniin fayyadamuu dandeetti. Filannoo isiitiin kuni bitame isiniin jedha. Qarshiin inni bitameen akkuma kaawwaniiti 5,500 isiniin jedha. Itti aansuun ammoo tuyyoo obboleettiin tiyya makarajii qabdi. Makarajiin kun litira 2 baay'ee guddaadha. Meeshaalee kana hunda isaa gatii takkaan hundi keessan obsaan caqafadha. Qarshiin inni ittiin bitame baay'ee guddaa litira 2 qarshii 1,300. Itti aansuun rakabootii abbaa gadaati. Namooti rakabootii abbaa gadaa fi irratti illee waan adda addaatitti tokkoffaadha. Rakabootiin garuu wanni isin beekuu qabdan haa ta'u malee dabalataaf malee bareedinaa fi jechuun ani garuu filannoo keessanii sinii meeshaa isaa kana guutuu wajjin kayitaan irra aarsan qaba kanallee ni qaba. Qarshiin inni ittiin bitame gabaabamatti 3,500 akkanumatti kan isin argitan kun jechuudha. Itti aansuun burcuqqoo qabdi obboleettiin tiyya burcuqqoo kalara lamaan qabdi dahabii yookiin ammoo tuyyuu bifa warqii isin jettan san azraqaa fi akkasuma ammoo tuyyuu shaffaafa ma'a dahabii qabdi. Qarshiin ittiin bitame hundi isii tuyyuu jechuudha. Isii tanatti qooqaalee malee isii tana qaataa haga bite waan taateef qarshii 2,300 hin biteefi isiin tun ammoo tuyyuu qarshii 2,500 akkasii sanillee addaan naa baafadhaa isiniin jedha. Itti aansuun ammoo tuyyuu asuma jira meeqa tipsii kana qabdi. Tipsiin kun hidhamne hin beeytanii asiin dura obboleettii tiyya takka illee bite kun xiqqaadha 3 qarshii 4,000 jechuu barbaadeeti. Kanarra giddiillee ni jira kanarra daakasaallee ni jira. Itti aansuun kana gurri isaas jira inni guddaan itti aansu kana dahabii meeshaa kan inni wajjin baay'ee guddaadha. Akka jechuun meeshaa asiitti meeshaa qarshii haganaatitti baay'ee bareedaadha. Akkasuma ammoo tuyyuu yabbuudha isiniin jedha garuu ammoo yabbuu hedduun daranii miti ani tipsii akkanaa baay'ee yabbuu katee 7,000 bitee mucattii asiin dura biteef takka qofaa baay'ee furdaa ol fuudhuu hin dandeettanii. Kun ammoo meeshaalee isaati makkiyee biloonii tipsii san ittiin hidhattu haala kanaan qulqullinaan dhufee situyyuu ittiin ashagataa gurri irraa caba waan ta'eef gaafa fe'amee mana galeedha. Itti aansuun tipsii aayidii qabdi firii sadii kunoo keessanii ilaala meeshaa biraatii garuu gammaach qabaane qarshii 1,000 namootiin gatii meeshaa garuu barbaadan as jala dhageeffachuu ni dandeettanii. Inni kun ka buddeenaa yookiin daabbooti akka laastikiiti garuu baay'ee miidhagaa fi bareedaadha. Adagaallee yookiin ammoo rakkoolee adda addaa jechuudha ni danda'a. Laastikii diizaayinii bareedaan bocanii fidanii qarshiin inni ittiin bitamee namootu baay'ee rakasa qarshii 300 isiniin jedha. Hordoftoota kabajamtoota kiyya hedduu miidhaganii bareeda. Itti aansuun obboleettiin tiyya irra deemee isinii hima kanneen geessee tahee saanii kuukisii yookiin saanii qorsoo qabdi firii 6dha. Birrii 400 qofa isiniin jedha. Itti aansuun saanii meeshaalee kanneen itti meeshaa kan akka dhiyaatu baay'ee bareedaa ta'e saanii birgii firii 12 darzana tokko qabdi qarshii 1,800 isiniin jedha. Asumaan itti aansuun mastaaxabaa meeshaa kanaan walirratti akka danda'u maachi godhaafii jira yookiin tagbii godhaafii jira qarshii 300 isiniin jedha. Mastaaxabaa fi walumaa galatti jookii harkatti dhiqatanii mee osoo achi hin tarin burcuqqoo shaayiiti. Burcuqqoo shaayii tana jaha bitee fi jaha shaklaa yookiin mukammachaa qabdu jaha tan hin qabne baay'ee jaaladha. Burcuqqoo tanan kaafteerii adda addaatitti illee yoo fayyadamu qarshiin isiin ittiin bitee gimmaashni qofti baay'ee qashtiidha laala. Birrii 550 isiniin jedha. Akka isheen itti bareeddu ija keessanii ilaala. Baay'ee guddoo miti garuu harakaan isii hedduu namatti tola. Itti aansuun ammoo tuyyuu sinii dura baratamti tama qammachaa qabdu na biratti baay'ee bareedduu taate kun ija keessanii ilaala. Isii tanallee gimmaasha bitee fi qarshii 1,100 bitee fi itti aansuun saanii raaniidha. Saanii raanii isiin akka giloobaalii guddaa qabdi. Raanii xiqqeessanii miti.
ila laala jedhee hiikuu barbaanne ishii sadiin dhufee akka giloobaalitti baay'ee guddaadha. Saanii kun qarshiin inni ittiin bitame 4,500 hordoftoota fi kabajamtoota kiyya. Itti aansuun meeshaalee isiin qabdu ka'ee isinitti agarsiisa. Sababbiin isaa bootaan dhiphina waan qabuuf isin ammoo warri meeshaa barbaadan hundi keessanuu qarshii asirraa eegataa tilmaama beekaa meeshaa kana alallee hedduutu jira. Mee meeshaa kana walirra kaa'adha baay'ee na jinqaa jira. Kun sufraan bunaa haga asii gaya baay'ee guddaadha. Achirraa eegalee hanga asiititti gaha hedduu guddaadha. Itti aansuun obboleettiin teenna kan isiin qabdu mankafannooti. Kun mankafannoo ija keessanii ilaala kaameraa itti isinii dhiyeessa. Jalaa banee hiikuun barbaadu qarshiin inni ittiin bitame qarshii 2,700. Itti aansuun jookii qabdi jookii ID qabdi obboleettiin teenna. Jookiin kun baay'ee qashtii fi bareedaa kan ta'e haaluma asirratti suuraa argitan kana kalara kanneen lamaantu jira diimaa fi kalara cuquliisa jechuudha. Qarshii 1,000. Itti aansuun obboleettiin teenna burcuqqoo qabdi burcuqqoo ID qabdi. Burcuqqoon ID'n tuni kunoo isin agarsiisa darzana tokko qabdi hedduu bareedduu fi miidhagduu kan taate namoonni burcuqqoo ID barbaadan kunoo qashtii akkanaa tana bitadha. Firii 12 birrii 1,000 isiniin jedha. Kunoo jookii ID fi burcuqqoo ID bareedduu walirratti bitattee jirti. Itti aansuun obboleettiin teenna maankaa fi akkasuma immoo shuuqqaa maankaa darzana tokko shuuqqaa darzana tokkoo fi akkasuma immoo tuyyuu maankaa sukkaaraa darzana tokko qabdi. Kunniin guutuu walirratti qarshiin inni ittiin bitame qarshii 700 maankaan qulqullina yookiin meeshummaa wal caalaa qarshii kanaa gadi illee ni jira akkasuma kanaa olii illee ni jira isiniin jedha. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyya isa kana mootu qarshii isaa waraqaa irratti odoon barreeffatiin dhufee ka shunkurtii ka harkaati argeetuma jennaaniin harkattiin kattafanii bitee yeroo achi bitu san hin galmeeffannee waan meeshaa odoon galmeessin manaa bahe taheef ina of kolchaa isiniin jedha. Kunoo haala kanaan shunkurtii hin daakaa haga takka xiqqeessitanii itti fayyadamtan qarshii isaa guyyaa biraa qabadhee isinii dhufa. Itti aansuun distii baay'ee guddaa tahetti odoon tarin dura kunoo isaanii iddoo godhi obboleettiin teenya isaanii iddoo qashtii taatee fi akkasuma immoo tuyyuu bakka maratti na biratti baratamtee meeshaa kiyya keessatti hedduu namoonni hedduun jaalattanii ajajattan akkuma duraatti qarshiin isaa maankaa cilfaa lamaa fi akkasuma isaanii iddoo lamaa fi tipsii yookiin ammoo tuyyuu isaanii saarbiisii ofii qabdi qarshii 1,300 isiniin jedha. Itti aansuun tirii baay'ee bareedaa ta'e tirii modela haaraa dhufee fi akkasuma immoo hedduu qashtii ta'e tirii wal fakkaataa walumarratti 1,300 tiriin kun baay'ee rakasa namoonni bitachuu heddan bitadhaa isiniin jedha. Obboleettiin tiin kana qofaa miti meeshaalee hedduu qabdi. Meeshaan isiin hin qabne hin jiru maktafaa qabdi. Maktafaa kunoo feetu guddaa feetu xiqqaa akka feeteetti itti fayyadamtu filadhee bitee fi qarshiin inni ittiin bitame qarshii 700 isiniin jedha. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyya isii qofaa miti micattii dheeggaddaatillee baay'ee bitee fi jira. Itti aansuun ammoo tuyyuu kunoo tunillee burcuqqoodha. Burcuqqoo darzana tokko qabdi tamaree fitii walirratti isiniin jedha. Itti aansuun sallaa uffataa qabdi. Sallaan uffataa baay'ee guddaa kan ta'edha. Akkuma dura baratame qarshii 800 baaldii 2 qabdi ka 500 qabdi. Isin herreegadhaa walirratti madardaraa qabdi madardaraa guddaadha 800. Itti aansuun istoofii qabdi istoofii qabdi istoofii baay'ee guddaa ta'ee fi bareedaa ta'e qarshii 6,000 dalagame sibiila isa gubbaa hin jira gubbarra hin kenne ammaaf isiniin jedha. Itti aansuun obboleettiin tiyya meeshaan isiin qabdu televiziyoona inchii 32ti baay'ee guddaa kan ta'ee fi akkasuma immoo tuyyuu qulqullina gahaa kan qabu qarshiin isaallee qarshii namaa jechuun televiziyoonata kanaa olii abbaa inchii 32 ta'e ka kanaa olii qulqullina qabu hin jiru qarshii 19,000 bitame feetan ka 17,000 jira 19,000 jira akka feetaniin qulqullina televiziyoonati wal caalaa kanneen guutuu dabalateeti jechuudha. Isinii galaa televiziyoona qofa odoon tahine kunoo kanneen guutuu dabalatee televiziyoonni maqaan isaa ammoo kana kunoo biikoo isa kana baay'ee bareedaadha. Giraandiilee bitee jira televiziyoona 17,000 obboleettii tiyya takkaa fi kunuuti haala kanaan inni kun akkanuma meeshaa isaa hiikuun barbaadu as keessa jira 19,000 akkasiin naa qabadha. Itti aansuun ammoo distii jira firiijii jira obsaan caqasa. Distii namootiin distii gugurdaa distii baay'ee guddaa ta'e takka qabdi takka jedha. Itti aansuun tanaan 2 jedha. Tunillee baay'ee guddoodha. Itti aansuun kunuuta mana keessa 3 jedha. Itti aansuun ammallee tamamana keessa baay'ee bareedduu taate 4 jedha. Sirri lakkaa'ana wajjin kunoo tana ta'amma keessummaa waan barbaadanitti hojjechuu dandeettan. Keessummaa nama 4-5 mana keessan jiru mana keessan keessatti qayyootii adda addaa itti hojjechuu dandeettan. Lakkaa'adhaa isinan lakkoofsa dagatee kunoo tunillee guddoo yoo foonillee ta'e allichaa namni keessummaan dhufuu baate kunoo isiilleen walumaa galatti distiin 7 baay'ee meeshaa qulqullina qabudha. Kunoo tunillee guddoodha. Abbaa feete
ayyaana fi addaan isinii galchite distiin tunniin sadii ayyaana fillee tahee waan gaggaaru fillee baay'ee bareeduudha. Distiin torban tun qarshiin isiin ittiin bitamte hordoftoota fi kabajamtoota kiyya gabaabumatti qarshii 7,000 isiniin jedha. Kanaaf meeshaan isiin qabdu kabira firiijiidha. Firiijii isin agarsiise warroonni meeshaa jechuudha akkanaa bitachuu barbaadan tokko isaati qarshii isaa bartanii mee firiijii isin agarsiise ka'e gatii isaa isinii hime walitti deebina. Firiijii bakka inni cinqee waan ta'eef bakkuma kaayametti isin agarsiisa. Firiijiin isii kun hordoftoota fi kabaja litira 250 baay'ee bareedaa kan ta'edha. Bakki inni deemu fagoodha. Ishigii kana jechuudha akka binnetti banuun barbaadu arba guuguu deema waan ta'eef kanaaf maaliif kun olaala makkiyaa arba guuguu irra barreesse firiijota nama biraatiin akka ol keessa hin banne kun hojja keessan ilaala. Firiijii baay'ee qulqullina gaarii qabuu fi baay'ee bareedaa tahee maaliif baaftee nuun argisiisii warri jettan jalaa banuu hin barbaanne as keessa meeshaan hin jirre ka isa ittisu waan baay'eetu jira jechuudha. Laala waraanamullee ka hin miidhamne argitanii kanaaf karaa fagoo waan deemuuf jalaa baasuu hin barbaadu. Gabaabumatti litirri isaa jechuudha litira 250 isiniin jedha. Qarshiin isaa moo qarshiin inni ittiin bitame qarshii 33 hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa isin jaaladha isin kabaja. Namoonni lakkoofsa kiyya barbaadan hundi keessan lakkoofsa kiyya viidiyoo kiyyarraa duwwaa 978 1572 78 waatsaappii telegiraamaadhaan na dubbisaa. Imoon na harkaa baay'ee waan biizii ta'e na allagaa jiruuf na rakkise. Kanaaf hundi keessanuu isin jaaladha isin kabaja. Horaa bulaa fayyaan faaya.